Jaalalaaf haala laalanii dubbiin murteessanii. Ani maqaan kiyyaa Lammii tiin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u, barnoota kiyyallee ijoollummaa kaasee hanga kutaa 12ffaatti seeraan baradheen yuunivarsiitii seeneellee barachuu jalqabeen. Haa ta'uutii garuu sababa siyaasaan waggaa 2ffaa ergan gahee booda ari'ameen manatti hin deebi'e. Balballi jireenyaa tokko yoo cufame kan biraa ni banama jedhama mitiiree. Anaafillee barnootarraa waggaa 2 ari'amuun koo carraa gara biraa akkan ilaaluuf na deeggaree baatii 6 qofaatiif barnoota ogummaa baradheen miindaa gaariidhaan hojii argadheen jiraachuu nan jalqaba. Jaalallee kan hin qabadhe yeroon barnoota koo kutaa 11ffaa baradhu ture. Dubartiin ani jaalladhes dareema koo keessa baratti. Ani hiriyaa dhiiraa icciitii kiyya dabarseen kennuufii waan hin qabneef akkanumaan yeroo hundaa ija ishee keessan ilaala. Guyyaa tokko garuu gara fe'etti haa fulla'u jedheen waraqaa xalayaa jaalalaa toora 5 guunneen mucayyoo kana akkan jaalladhuun gaafadhe. Deebii isheen naaf deebiste garuu maal ta'a? Dubartiin hunduu dhiira hundumaa haala kanaan hubatanii kan nama jechisiisu ture. Akka ati na jaallatte gochaa kee irratti bareera. Dhufee sitti haasa'uuf amala nama waliin taphachuu hanga kanaatti hin qabdu. Jaalala jalqabuun keenyis sa'aatii kanatti sirrii waan hin taaneef barnoota keenya ni xumurra jedheenii jettee akka na jaallattullee naaf himuun waraqaa kanaan naaf ergite. Yeroo kanas baay'een isheetti gammade. Duraan ija sodaadhaan ija ishee keessa kanan ilaalu, amma garuu keessi ishee anaaf banaa ta'uu yeroon beekutti sodaa tokko malee dubbiseen nagaa gaafadheen guyyaa tokko immoo waliin illee gara manaatti galla. Haala kanaan barnoota kutaa 11 iyyuu xumurree gara kutaa 12ffaatti lamaan keenyu yeroo dabarru yaaddoo kan nutti ta'e bara dhufu yuunivarsiitii garaa yoo nu gahe jaalalli keenyi tarii addaan cituu ni danda'a kan jedhu shakkiin lamaan keenya keessatti uumame. Erga kanaatii yeroo kanaan olitti waliif kennuu hin qabnu jennee dhoksaadhaan jaalala waliin eegalle. Yeroo barnoota keenyaan alatti gara mana barnootaa ni dubbisna jennee maatii eeyyamsiisnee wal beellamnee manaa baanee dirree kubbaa miilaa mana barumsaa keenyaa keessa akka garaa keenyaa waliin taphanna. Kennaawwan adda addaa yeroo garaatti waliin bituunis yeroo jaalalaa keenya haala bareedaan waliin dabarsina. Haala kanaan kutaa 12ffaa erga xumurree booda jaalalleen koo yuunivarsiitii tokkos garaagaras nu gahuu danda'a. Tarii fageenyi immoo walirraa gargar nu baasuu waan danda'uuf anis baay'ee waantan si jaalladhuuf akka ati na jaallattu homaa shakkii tokkollee waan hin qabneef jireenya koofillee si dhabuu waan hin barbaanneef mana amantaa deemnee waadaa waliif haa galluu jettee na gaafatte. Anis eeyyeen anillee si dhabuun barbaadu waadaa siif galuu nan danda'a jedheen ergan dubbadhee booda mana amantaa deemnee akka amantaa keenyaatti abbaa lubbuu keenya bira deemuun macaafa qulqulluu qabannee waadaa waliif seenne. Qormaata kutaa 12 fudhannee firiin isaas nuuf dhufe. Ramaddii anaa fi jaalalleen koo bakka tokko guunnee gargaarsa rabbiitiin sodaa keenya kan waggaa tokkoo kan ture yuunivarsiitii tokko lamaan keenya nu ga'e. Kana irratti illee Waaqayyo walitti nu hambisuufidha jennee galateeffannee jaalalli keenyi kan duraa ol nutti dabalee yuunivarsiitiis waliin imallee yeroo gaarii dabalataa waliin dabarsine. Toora waggaa tokkoo fi walakkaa ergan baradhee booda sababa siyaasaan ari'ameen waggaan 2 natti murtaa'ee yeroon ari'amu biyya galeen hanga waggaan 2 xumuramutti maatii koo waliin hin jiraadha jedhee deemus sababa poolisoota naannootiin ammas jiraachuun maatii bira natti ulfaata. Erga kanaanis fira kiyya bira naannoo magaalaa Finfinnee dhufeen barnoota illee baradheen yeroo muraasa keessatti hojiin qabadhe. Haa ta'uutii garuu erga kanaa jaalallee koo waliin hariiroon nuti qabnu
hir'achuu jalqabe. Waa'ee ishee hiriyoonni koo wanta garaagaraa natti dubbachuu jalqabanii. Kana qofaallee otoo hin taane hanga ati gara yuunivarsiitiitti deebitee barnoota kee xumurtutti ani eebbifameen eessaaf eessa gaheeraa jetteellee na inaafsisuu barbaaddi. Haa ta'uutii garuu lakkii ani barnoota yeroo gabaabaa baradheen sartifikeetiidhaanuu mindaa gaarii argachaan jiraa jedheen yeroon isheetti dubbadhu. Baratanii digirii otoo hin qabatiin hojiin argatan hanga kanaa laga naman ceesisuu jettee natti dubbatti. Jaalala cimaan hanga lubbuu kootti wantan ishee jaalladhuuf waadaa wanta naaf galtee jirtuuf yoomiyyuu taanaan anaan dhiistee nama biraa waliin ta'uu waan hin dandeenyeef jecha dadhabsuu isheen natti dubbattu dhiiseen maallaqas nan ergaa fi yeroo boqonnaa koo yuunivarsiitii bakka jirtu deemeen yeroo gaarii waliin dabarsaa tuffii ishee nuffii ishee jibba ishee danda'a hanga isheen eebbifamtutti obsaan hin dabarse. Barnoota ishee waggaa 3 barattee xumurtee maatii ishee birattillee eebba gaarii raawwattee erga deebitee booda jaarsa ergeen wal fuunee waliin jiraannaa jedheen gaafadheeni. Haa ta'uutii garuu kan isheen naaf deebiste barattee digirii kee hanga xumurtutti ati anaaf jaarsa erguun sin barbaachisu ani nama baratee ana qixxee ta'e yookiin immoo na caalutti malee heerumuun barbaadu. Yuunivarsiitii deemiitii baradhu yeroo xumurtu jaarsa ergattee wal fuunee waliin jiraannaa jettee naaf deebiste. Anis kanaan booddee gara yuunivarsiitii deemuu hin barbaadu. Hojiin ogummaa ani dalagaa jiru kun jireenya koof gahaa waan na ta'eef kottu waliin jiraannaa jedheen gaafadheeni. Silayyuu hojii barbaachaaf gara magaalaa Finfinnee dhufuun koo hin oolu. Haa ta'uutii garuu waa'ee dhimma jaarsa erguu ammaaf dhiisii anaafis siifis hin tolu. Hojiidhaan bakka tokko yoo taane malee jaarsa erguun keetii anaaf bu'aan qabu jettee naaf deebiste. Anis tarii yeroo dheeraa jaalalaan waliin waan turteef nan uffiteetu ta'a jedheen waa hedduu of bira dabarseen ofitti fudheen maatiin kiyyas maatiin ishee osoo hin beekiin waliin jiraachuun eegalee. Hojiidhaanani ganama sa'a 12tti baheen galgala toora naannoo sa'aatii 2tti gara manaatti hin deebi'a. Kan nama ajaa'ibu garuu maallaqa na gaafattee guyyaa bakka barbaadde oltee yeroon ani gara manaatti deebi'u sa'aatii eegdee galuun alatti akka dubartii mana sirreessuu nyaata bilcheessuu fi kanneen kana fakkaatan ishee biran jiru. Anis guyyaa tokko yeroo na dhibu maal ta'a meeshaama karaarra jirurree yoo ol kaastee manaa gadi baatee jedhee yeroon gaafadhu bare ani jaalallee keeti malee haadha manaa kee miti. Hojjettuu barbaadde qacarattee meeshaa daandii irratti dhiistee deemte kaasifachuu dandeessaa jettee naaf deebiste. Naannoo baatii 4 erga waliin turree booda osuman jaalladhu isheen nuffee akka carraa ta'ee isheellee rabbi gargaaree mindaansaa jalaa xiqqoo ta'us hojii ni argatti. Hojii guyyaama argatte uffata ishee qabattee mana kireeffattee hiriyaa ishee dubartii tokko waliin galtee jiraachuu eegalte. Anis maaliif baatee maaf hin teessu jedhee ishee hin dhiphisne. Haa ta'uutii garuu waadaan wanta nu gidduu jiruuf hammeenyi tokko otoo afaan koo keessaa hin bahiin jireenya koon itti fufee. Hojii qabattee baatii muraasa erga turtee booda waadaan keenyi akka diigamuun barbaadaa jettee na gaafatti. Anis maalin sitti balleessee jalqabaa kaasee jaalala kanatti tuffii muffii fidaa kan jiroosidhaa jedhee yeroon gaafadhuuni ati nama si jibbe hin beektuuyii jettee naaf deebiste. Erga kanaanis erga na jibbitee dirqiidhaan na jaalladhu siin jechuu hin danda'u. Kottu yoos immoo waadaa keenya ni diigna jedheen haala itti waadaa waliif galleen waadaa keenyas diigne. Nagaatti jennees walirraa gargar baane. Yeroo muraasa booda ifaan ifatti namuma naannoo keenya ta'e magaalaa Finfinnee naannoo keenya jiraatu waliin jaalala jalqabde. Hiriyoota ishee natti erguun baatii muraasa booddee yeroo gaa'ela koo nama daalu waliin wantan gaggeeffadhuuf sittin dhaga'amiinii jettee ergaa natti dhaamte. Anis siif haa ta'u malee kan rabbinaaf kenneen dhabu jedheen dhaamsa isheef deebiin deebisee fi dhugaa dubbachuuf yeroo sanatti wanti natti dhaga'ame jechaanis miiraanis gochaanis dubbadhees godhees agarsiisees himachuu hin danda'u. Hojii kiyya nan jibbee jireenya natti dukkanaa'e. Ani
dhiira kaanii gadi ta'een mucayyoon kun na tuffatte moo jedheen baay'ee natti dhaga'ame. Kanaan otoo hin jiru ogummaa ani hojjedhuutiin hojiin biyya alaa tokko qarshii muraasa kaffalamee biyya keenyatti ni baha. Wanta Rabbi namaa fiduu fi namatti fidu dinqiidhaatii sadarkaa tokkoffaa irratti qoramee darbeen viizaan yeroo gabaabaa keessatti naaf rukutamee imala koo raawwadhe. Kan nama ajaa'ibu jaalalleen koo na dhiiste nama naannoo keenyaa waliin gaa'ela dhaabbachuudhaaf jaarsillee ergamee kan xumurame sin barbaadu jettee sababuman biyya hambaatti imaleef ifamanaan jechuun gara kiyya dhufte. Baay'ees na kadhatte. Haa ta'utii garuu ani dhiira mitiire akkuma isheen ati barnootaan nan gittu naan jette anis ogummaadhaan ati waan nan ginneef na waliin ta'uu hin dandeessu jedheen ofirraa deebise. Erga kana amma immoo deebitee gaabbitee jaalallee ishee jaarsa gara maatii isheetti erge kadhattus inni immoo hinumaa ergaa isheen isa dhiiseera jettee ana waliin barreessaa turte hordofaa ilaalaa waan na tureef baasiin baase lafatti haafu malee anisiin haadha manaa koo godheen mana galfadheen waliin hin jiraadhu jedhee wanti hedduu erga xumuramee innis ishee dhiisee deemee sanaan booddee gidduu lamaan keenyaatti hafte. Anis jireenya gara biraa jalqabeen haala mijeeffadheen jaalallee qabadhe. Erga kanaa waan isheen na goote guyyaa guyyaadhaan maqaa otoo ifan baasiin toora feesbuukii kiyya irratti cigoodhaan guyyaa guyyaan hin maxxansaa. Ijoolleen magaala kiyyaa kan ilaallatu ishee akka ta'e waan beekaniif maqaa ishee komentii jalatti taaggochuun siif moo haala laaltee bultii jaartee bultii kan deegdu jechuun maqaa ishee balleessu. Booddee irratti anis hanga garaa kiyyaa ergan aarsee guggubeenii booda isheen illee maaloo yoo anaan na dhiiste maqaa kiyya hin balleessin anis jiraachuun barbaada jettee hiriyoota kiyyaan na kadhachiisuun cigoo kiyya maxxansuu nan dhiise. Haala laalanii deemuun kanaan nama gahaa. Wanta qaban wanta qabatan wanta itti dhama'an laayyootti akka ilaalanii tuffatan nama taasisa. Kanarraa Rabbi hunda keessanaa oolchu. Ana obboleessa keessan lammii biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleessi keenyi lammeessaan nuuf ergee siniif dubbiseen hin ga'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenyaa seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomitiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 hubannoo cimaarraa argattan mee wanta isinitti dhagahame seenaa obboleessa keenyarraatii komentii jalatti nuuf qoodaa jecha akkanumallee yaada jajjabinaa jireenya isaa dhufuuf akka barreessitanii fi kabajaan isin gaafachaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif hin qabadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isin gaafachaa namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deemnutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii.